Deutsch Afaan Oromoo Wortschatz über Medizin Krankenhaus mana yaalaa der Krankenwagen Ambulansie Apotheke Pharmacie der Notarzt Dr. Balata Sayalu das Krankenbett Siree dhukkubsataa yookaan yaalamaa die Spritze Marfee die Tablette Qoricha der Infusion Glucose die Schere Maqasii das Pflaster Pflasterie der Patient oder die Patientin yaalamaa yookaan dhukkubsataa das Blutmessgerät meeshaa dhiibbaa dhiigaa ittiin ilaalu die Dokumentation dokumentii gochuu die Untersuchung qorannoo yookaan mirmaraa Desinfektionsmittel alkoolii harkaaf fayyadamnu die Handschuhe Guantii die Salbe dibata harkaa die Versorgungswagen waagenii mana yaalaa keessa der Kittel uffata doktoraa Wortschatz Teil 2 jechoota kutaa lammaffaa die Überweisung Referii yookaan dabarsuu Krankschreiben yeroo dhukkubsatan waraqaa barreessifachuu ein Attest ausstellen waraqaa mana yaalaa ein Rezept ausstellen ajaja mana yaalaa kennamu die Behandlung Wal'aansa Sprechstunde yeroo dubbii die Beschwerde Komii Impfung talaalii yookaan kittibaata sich impfen talaalii yookaan kittibaata fudhachuu sich anstecken mit Krankheiten dhukkuba daddarbuun qabamu das Wartezimmer kutaa yeroo turtii Krankenzimmer kutaa dhukkubsataa yookaan yaalamaa das Symptom mallattoo dhukkubaa Wortschatz über Krankheiten Teil 3 jechoota waa'ee dhukkubaa irratti kutaa sadaffaa Kopfschmerzen mataa bu'uu yookaan mataa dhukkubbii Husten qufaa yookaan utaalloo Bauchschmerzen garaa dhukkubbii Durchfall garaa kaasaa Rückenschmerzen dhukkuba dugdaa Fieber ho'ina qaamaa Halsschmerzen dhukkuba mormaa Erbrechen balaqqama Knieschmerzen dhukkuba jilbaa Beispiel fakkeenyaaf ich habe heute Kopfschmerzen ani har'a mataa dhukkubbiin qabaa akka irraa barattan abdiin qabaa subscribe godhaa nama barachuu barbaaduuf share godhaa galatoomaa Oromoo jiraadhaa